Amana teessan hin nyaanne Oromoo hin ganne hanga ammatti. Professor, kompiitara kiyya sangamma homaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Yoo akka kiyyattis Facebook irra maxxansuu baate bikka gaarii Oromoodhaaf kaa'ee jira. Abbaa Gadaatti hin ganne beeksisatti miti. Abbaa Gadaatis yakkanne. Allammaanii namana amaanaa teessan hangammaa nyaanne gara fuuldurallee nyaanne warri immoo isa afaan qabu barbaadan miliyoonaa isa duuba jira. Lammaan har'aas borus gaafa Oromoodhaaf waan guddaa buusuuf ta'a ni buusaas waan dandeettii isaa beekumsa isaa keessa nusa takka hin fayyadamne. Maaliif hin gaddimsa? Laal. Shira tokko deemu jira biyya kanatti. Jallaa keenyaa fi warri kun wal ta'anii sabboontota Oromoo doorsisuu barbaadan, maqaa balleessuu barbaadan, xureessuu barbaadan, abadan hin ta'u sun, hin abadan, we will never surrender kanatti. Kanaafuu obboleeyyan keenya ka waan akkasii yaaluun dhagaa baatii sagalitti dhalanne 99 miti. Nuti elemoogiltuuti irraa hafne, Taaddasaa Birruuti irraa hafne, Baarootumsaati irraa hafne. Duuti isaan fudhatte nu bika geessinu hin qabdu. Yoo dhumne isaanuma jannatatti dabalamna malee Oromoo hin gannu, hin gurgurru jechuudha. Kanaafuu abshira qaallichi gabaabaan sun hedduun haasa'u beekta. Hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan. Yeroo gabaabaatti lakkaa'ee akka isinitti hin deebi'u shakkiin qabu hangasii obsaaf jaalalaaf